barnoota Adaamaa ni jira ka Adaamaa biiziidha ishee saniif manni barumsaa Adaamaa ni jira ka Adaamaa biiziidha kana irra wayyaa nama tottobdimmaatee garan dabarsan ka as jiru hojii dhabee nutti erginaa qaxaritti ka jiru hojii dhabee nutti erginaa shamarran hofurii fiizaa deemuu ni danda'u naafi qaxari'ee ni danda'anii ka shamarraalee firii fiizaa ni jira ka dhiiraalee firii fiizaa ni jira qaxar qofa jechuun ka dhiiraa qaxar qofa jira firii fiizaan ka shamarraatii fi ka dhiiraa Dubaay manaamina kanneen biratti hin banamne gamman na akkasi akkuma argitan arguchurtanii isinin mul'ataan kila firaashii isaa irra rafanii warri amandu dadhabdanii amma barumsa jiranii yoo isaan baan isinittiin mul'isaa birrii meeqa qaxar ka dhiiraa wuddiidha ishee firii fiizaa wuddiidha ni beektanii hundi keessaniyyuu ka dhiiraa ati eessa jirta an finfinnee jira obboleeyyan keessan biyya arabaa namni erguu barbaaddan shamarranii jechuudha saawudii fi qaxar qofa ka jiru qabatamaan ka deemamaa jiru saawudii fi qaxar naaf yan biyya ormaa jibbee jira na dhukkubaa amma maal naa wayyaa gara biyya keetii gali haa bareeddu eega si dhukkube biyya ormaa keessa ofirraa gali biyyi keelkee keessatti biitti akka barbaadde jiraata wallahi dalagattee jiraachuu dandeetta biyya ormaa keessatti akkasiiti kuweet banamee kuweet hin banamne suudiin banaa jira saawudii ka dubartii bicha banaa jira dubartii qalabaa qofa jechuudha እና akkasii warroonni biyya alaarraa dhuftanii boolitti naafi koonna fuudhinaan jechuu dandeetta okay naafi warri fereeshii hoo qaxar ni deemamu warri afaan beekus ka afaan hin beeknes ni deemama barumsa kan baratanii guyyaa 15 san booda deemanii koonna fuudhinaa fi obboleettii suudii fiduu fi ni dandeetta fiduu bareeddutoo laal biyyoota Awurooppaa fa'aa kanneen argitee jechuun ni jira garuu gatii isaa yogguu isin himamu ni rifattan kanaafuu biyyuma arabaa bichatu jira jechuu irra filanna jechuudha ni jira biyyoonni Awurooppaallee biyyoonni akka Ameerikaa Kanaadaa Jarman Ingiliiz kun hundi isaa ni jira garuu gatii isaa haardi nooshee isin ala kulli haal inuma bilbila nagaafadhaa keessan meeqa qaxar shamarranii keessan dubbis birrii meeqaadhaa kan dubartii birrii baay'ee miti godha naafi maashaallah furdattee barii furdadde kan furdadde min naafi ani እና ድርቀማ እስላል ፓስፖርት ቀባችሁ ቀብደንቱ ዋሁን ደጎቹ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ዋሁን ደጎቹ ድርቀማ አወል ፓስፖርት መታወቂያ ቀባችሁ ቀብደን አየተኔ አከሲ መነ በሩምሳክ ነው አከነት ወራተላ ቱነም ኤን ተሰራ በበሪ ፈተስ ብራዲን ተያብ ኮጂ መናባ ከነኒ ፊሰ والله كنا ودك سوجي منا مالي منا زين والله سيكتولي جرا أمالي ولدي بسيك أشتي هندي بسخولو إن شاء الله نافيه قتي سعودي ديماني ميكا قتين بالرباية متقرأ أوروبا ميكا مالو أوروبا نجرا قتي إسا ودي والله باسبورتي هاروم سن جئا ميكا نمفقتا جئلم جئسدي باسبورتي هاروم سوفي باسبورتي أكا هاروات تبافتشون قتين إسا توقو غراغر ما نقف هل افتاني باسبورتي يوكو سنجلا بدس يو سنجلا انجرامي وقلنا إسا سنجلا هاروم سيفامين هل افتاني يوكا سنجلا بدو تاكي نجلا بدي أني أدت هماني كانت نجلا بدي الأمالي بس ما كان كيوان جروف جوتو أول
yoo haaraa waafachuu barbaadde haarawatti baafattanoo ni qaba eega qabaatte ufteet maal in kennitaa misgaba jiraasi mazaggabanii kennite ji'a haganaa fi koosiin jedhan ji'a lama ji'a sadii sanii gadi siin qaxaran gaafa dhadhu immoo suuraa uumamas kaasanii yookiin immoo achumatti gaafni jalqabaa yoo suuraa si kaasanii gaafa lammataa qaxaroo dhadhu paaspoortii kee fudhattaa jechuudha. Komantii kiyya naaf dubbisii lakkoofsa kee keessannaaf kenni maaloo tiktook irratti laxxafee ture kaleessa ishee kalee laxxafee ture akkasii akkaawuntiin hin jiru simboo maal jettee isaa achokkaayii jechuu feeti achokkaayii dhaabbatee jira dura achokkaayii baafachuufi ati guyyaa masadii faaforsiitti fudhata. Yes jettee na achokkaayii dhaabbatee jira achokkaayii hin jiru dura kuma shan kafaltee guyyaa sadii guyyaa lamaffaa keessa fudhatta amma inni sunillee dhaabbatee jira. Naafi yaa hundi kennaa laal an amma mataa kiyyatti paaspoortii mana xalabaatitti gatee bahe yoo saawudii san jechuudha. Mana xalabaatitti badee paaspoortii kiyya jarmu bira dhiisee biraa badee eega biraa badee immoo ala dalagutti turee miti achi immoo qabamee tiniin ni galee amma akka haarawaatitti na jalaa badee biyya kanatti sanuu biyya kanatti Finfinnee keessatti hattuu na jalaa fudhatee wanuma tokko jettee himtu malee biyya sanitti gate yoo jette laa dhageeffadhaa hundi keessanuu paaspoortiin isin jalaa badee yookiin paaspoortii biyya arabaatti gattanii dhuftanii paaspoortii biyya arabaatti gatee akkas ta'ee jettanii hin himatina. Paaspoortiin yoo Finfinnee baafatte Finfinnee keessa badee jetta yoo Adaama baafatte Adaama keessa na jalaa bade jechuu qabda malee biyya biraatiin na jalaa bade nama fakkeenyaaf ani Finfinnee keessa na jalaa badee Adaama dhaqee Finfinnee na jalaa bade soo deem poolisii Finfinnee irraa barreessii fidnaan jedhan dhageettanii kanaaf taanaan paaspoortiin bakka isin jalaa bade isa ittiin himina. Bakka maama biyyaa baafachuu hedda san irraa himattan ani ni qaba garuu dafee haaromsiisuu barbaada. Booniyyeena